Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenya nagaan keenya bakka jirtanitti isin akka qabu isin jecha har'ammoo sagantaa ajaa'ibaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerraa. Egaa akkuma beekamu weellisaa Galaanaa Gaaromsaa sirba ajaa'ibaa tokko gadi dhiisee jira. Sirba namoota hedduu biratti jaallatamummaa argatedha sirbi kun. Ilaaltaniitu yoo ta'e sirbi kun viidiyoo kiliippiin isaa ergaan sirba kana keessa jiru baay'ee hawwataadha. Baay'ee seena qabeessa. Akka sirboota Oromoo seenaa keessatti yaadataman keessa sirba tokko ta'a jedhamee yaadama. Sirba kana daawwattaniitu yoo ta'e egaa icciitii adda gurguddaa of keessatti qabatee jira sirbi kun. Viidiyoo kiliippiin isaarree akkaataan inni itti waraabame akkaataa aadaa Oromoo ergaa quuqaa Oromoo ibsuu danda'u. Egaa Galaanaan sirba kana keessatti wantoota hedduu kaaseera. Walaloon isaarree baay'ee hawwataadha. Baay'ee namatti tola, baay'ee ergaa guddaa qaba, ergaa gadi fagoo qaba. Wantoota qalbii namaa haatan keessa tokko viidiyoo kanarratti ilaaltaniitu yoo ta'e viidiyoo kanarraa wanti guddaan tokko ni jira. Viidiyoo sana keessa suura teessoo yookaan barcuma aadaati jechuudha. Barcuma aadaa sana akkuma argaa jirtan amma suurarraa moora fi barcuma kan laga qarqara kaawwamee jirudha. Akkuma beekamu akka aadaa Oromootti egaa mooraa ayyaantutu ilaala. Wanta ilaalamu jira jechuudha moorarraa. Namoota ogummaa qaban, ayyaantummaa qabantu ilaala jechuudha mooraa. Moora kanaan garasitti akkuma argaa jirtan barcuma hallayyaa galaana gubbaarra jirutu mul'ata jechuudha. Akkuma argaa jirtanii. Sanuu immoo barcumni namni irra hin jirre jechuudha. Barcuma kanarra namni hin jiru, namni irra taa'aa hin jiru. Barcumni kun kophuma isaa galaana qarqara taa'ee jira jechuudha. Dhumarraa alangee barcuma irratti deebisan jechuudha viidiyoo kanarraa. Barcuma irratti alangee hin deebi'e jechuudha. Haa ta'u malee kan dhufee alangee sana achi kaasu hin jiru namni. Alangee qofatu achirra taa'a. Alangee sana namni kaasu hin jiru jechuudha. Kuni kan beekama jechuun nama aangoo qabu jechuudha akka aadaatti namni alangee kaasu. Egaa ija gummaatti yoo ilaalamu warri carraa barcumaa argattan barcumni keessan hallayyaa galaana gubbaa jira ergaa jedhu qaba akka namoonni hedduun xiinxalaniiti jechuudha. Alangeen egaa aangoo fi humna faana kan wal fakkeeffamu akka aadaatti. Keessaan ammoo barcuma sana baraaruu hin dandeenye namni egaa alangee kana fudhatee barcuma sana baraaruu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf alangee barcuma irratti deebisaatii deema jechuudha. Namni waa gochuu hin dandeenye alangee barcuma irratti deebisa jechuudha. Kan barcumni maluuf kan barcuma sana hallayyaa irraa ol kaasu kan alangee qabachuu beeku dhufee itti haa darbuu ergaa jedhu qaba jechuudha. Alangeen nu haa oolchu, alangeen nu haa qajeelchu akka jechuuti. Alangeen nu haa oolchu, alangeen nu haa qajeelchu jedhama akka aadaatti. Egaa kun ergaa guddaa qaba. Ergaa gadi fagoodha. Ergaa icciitii guddaa qabudha. Haala yeroo uummanni keenyaa fi biyyi kun keessa jirtus ni ibsa ergaa tilmaama jedhu qaba jechuudha. Egaa kun waan ajaa'ibaati. Lammaffaa irratti wanti ka'e viidiyoo kana keessatti waa'ee artist Hacaaluu Hundeessaati jechuudha. Ergaa Hacaaluuti lubbuun nama marartu jedhe artist Galaanaan ergaa jaalala Hacaaluuf kabaja isaaf qabu ibseera jechuudha. Egaa viidiyoo kana kan qajeelche yookiin ogeessi viidiyoo daayirektarri dargaggeessa ogeessa muuziqaa kan ta'e Amansiisaa Ifaadha jechuudha. Amansiisaa Ifaan sirboota hedduu hojjeteera kan dura aartii Oromoo keessatti nama gahee guddaa taphachaa jirudha. Egaa sirbi kun sirba ajaa'ibaati. Namoonni hedduun isaa akka ilaaltan abdii qabna. Sirbi kun immoo riikaardii addunyaarra cabsuu akka danda'u sadarkaa addunyaatti daawwannaa iddoo akka argachuu danda'u YouTube irratti waliif sheer godhaa namoota beektaniif dabarsaa. Sirbi kun seenaa hojjechuu qaba. Sirba kana daawwadhaa isiniin jenna. Waan hordoftaniif ulfaadhaa. YouTube keenya subscribe gochuun dagatiina. Galatooma.